Ajaa'iba Laayivii qabdan. keessayyuu akkatti Amma viidiyoo kuma bantee torbaa viidiyoo bantee kana ta'a. kuma torbaatama jedhe namichi hayyee. 7,000 jedheetiin hin jennaan achi booda namichi 5,000 nu gaafate 5,000 nu gaafate naan 5,000 sii kenna jenneen asuma mushawwarri dhaqeetiin hin fuudhe mucatti. Eshi. Itti dhaqee osoo namichi hin fuudhin dura mucattiin akkam taate beektaa erga mushawwarri dhufee jedhe mucattiin silkiin shaanaa na jalaa fixe jettee badee taa'aa jirtiiti. Shaanaan silkii irraa dhaabatee tokko irraa buute gastirra. Amma jidduma kana silkii yoo dida walalleen buu namni hunduyyuu bakka mucattiin ajandaa barbaadde feemas ufi maleen kijibdi yaani mushawwarri illee erga achi ga'ee achi dhaabatee mushawwara arabaa kanan beekta of duuba deebi'e. Lammaffaa of duuba deebi'een jennaan mucattiin shaanarra kaattee eger illee gastirra deebite. Shaanan na jalaa dhaabate jettee achi booda utaalii amma bahiiti jenneeni milikkata naannoo san jiru illee mtee masgiida tokko jira masgiida san jala dhaabadhaate achi bahee. Haxirraan utaalchiftanii? Gibbi irraan utaalchifne kaameraa irraa godhe jenneeni karaa kaameraan jiru barreen hin bahine. Ina warri tiktokii kun wallaa lamatti wal galu. Eshi. Achi boodatti asuma mucattiin baatee wayitii jettu kaa. Arabdichi tokkoon Viidiyoo haati baatee arabni amaarri sagalee nu haa ta'u jettee bootu tokko. Isa. Okay, amma mucattii xalabarraa baaftan, haxirraan utaalchiftan, chaarjii fixate guuttan. Haati maal 5,000 argattan 17,000 maal ta'e amma akira mucattiin eessa jirti? Wadda macarashaa inni gabaannaa keessa eegaman. Okay, mucattiin akkam taate beektaa arabdichi kararra dhaabataa oolee ganaa birrii namni irraa buusu sun birrii harkaan qabu birrii barbaadanii faatee bintali islaamta akka Mahammad nuu fidee Mahammad eenyu sheema kaati umraa geessite suni. Inni nuu fidee isiin nurraa qabata. Tabirri qabdu barate yookiin eshi. Yaa. Achi boodatti inni riyaala 5,000 erge amma 5,000 akkaawuntii namicharraa fuunee irratti erganii namichi kaleessi jummaadhami kunoo ani jummaa booda malee geessuu hin danda'u dawaama deemee jira mana buusee jedhe ijoollee wajjin kararra dhaabatu dadhabee mana galchee ijoollee ijaartitii wajjin mana buuse jummaa booda isinii geessaa jedhe hayyee jenneen jummaa salaannee wayitii booda itti dawwallee jennu namichi geessi amma jennaani lookishina narra ergaa jedhe bakka geessu lookishina yoo irratti erginu mucattiin Bishaa keessa ka jettee mucattii bishaa keessa hin jirtu magaalaa biraa jirti. Eshi. Keessa bakkeen isin jettisan barreessamee jalatti magaalaa san. Asli nuun beekaa fageenya walirraa jechuudha kiiloomeetira 200 akkas fagaata wanti. Mallaqa naa dabaltan malee hin geessu jedhe namichi. Eshi. Mallaqa naa dabalaa jedhe akkam godhaa jedhee muzammil mucattii isiin bira deemsanitti beeknaa mucattiin asuma kaatee hattuuwwaniin kijibdanii mallaqa isintu barbaada malee mushawwarri kana guutuu 5,000 nyaatee hin geessu lafti xiqqishuudha jettee balaa buufte. Mucattiin tun wajjin akka dawwala bishaa. Laa mucattii takka bira ergaa jirraa bara achitti mucattiin uf bira fidaan jirru bishama keessa nama jiru jira Oromoo bira ergaa jira mucattii Oromoo bira. Hayyee. Raaniyaa jirti mucattiin bishaa jira nuun jettee raaniyaa jirti yoo lookishina si ilaalan. Jidduu kanatti. Raaniyaan kun uduuda xaayii fi bishaan uduuda kamsi addaan fagoo kaasaharaa ganga'u jidduu kana jira. Agartee kun waati laal biyya kana keessa beekta walirraa fagoodha. Siigalee. Awaddaan fagoo. Kiiloomeetira yoo xiqqaate 200 ol Oromoon tuni akkanuma nu arrabsite namichi nu yeroo tokko biyya raaniyaa galuu fi saharaa sanitti bannee halkan 4 deemne miilan. Raaniyaa bishaa jidduu halkan 3 fa'a 2 fa'a deemta guyyaa saharaadha. Eshi ofe. Achi eegale namichi akkas jennaani namichi mallaqa naa dabaltan malee hin geessu jedhe lafti walirraa fagoodha hin geessu jedhe. Kaza achi boodatti kalaas akkam goonaa jenneetiniin mucattii gaafanne mucattii gaafannaan mucattiin kijibanii jettee gastirrallee baate muzammil faa usmeen faa mallaqa nyaatuuf jecha ammallee mallaqa biraa gaafataa jiranii mallaqa takkan buufnu jedhan. Mallaqan buufnu jennaanin. Faaxeen binti Islaam bayaan fide. Faate binti Islaamii miti tabiraati tamama bayaan sun ta'etti. Aishi takabbaayii jira. Takabbaayii jira achi boodatti gare muzammil illee ni beeyta yoo sumiira keessa gala namicha itti dawwalee yoo kanaan geessi jedheen hin geessu lafti fagoodha jennaan muzammiliin afaan walitti taranii muzammiliin arrabse muzammilillee arrabse achi booda ila mujattiin roozii daawwatanaayyuu achi boodatti muzammiliin hin bira. Roozaa darbitu tanaa. Isiidha tabiratti buusu deemna wal. Okay. Muzammiliin namichi binookii godhe.
Muzammil namichi bilooki godhee naa muzammil immoo obboleessa isaati illee wal beeka waliin dalagatanii dalagaa wajji qaba waan ta'eef. Ganaa immoo Oromoo waan kana dhugaa jirtu ay deebinee itti himnaan Oromoon nu kawwee eegalte ijoollee mallaqa barbaaddee mucattii beekan awwaalan jedhanii duula nu rabbanan. Duula nu rabbananii hayyee mee waan barbaaddellee nuun jedhaa nu obsaa obboleessa kadhannaa jenneen obboleessa dawwallee obboleessa kadhannee obboleessa gaafannee jennaan obboleessi dawwalee gaafatee jennaan ijoolleen hin kijibanii halkan guutuu namichi beeytaa mucattiin erga baatellee erga namni erga achiyyuu baate haraamin tokko qabatee namichi akkanumaan kararra deemu farshoo dhugu qabatee mana galfatee namichi harkallee baase namichi. Waltichi kun waan akkanaatu narra gayaa ture taargaa kiyya hunda sawwaranii miidiyaarra olii gad oofaa jiran jedhee dubbii akka tokko irrallee bahee taargaa isaa guutuu mucattiin kaameraa irra qabaa turte wayita wannoo kortu. Wayita mushawwara san kortu. Taargaa mushawwara uummanni waraabee miidiyaarra oofaa kana hundaayyuu argee namichi anaa rakkoo keessa nagalchuufin akkana na godhaa turan uummanni haraamidha hin kijiba jedhanii obboleessa aarii qabaa. Membarii ta'a uddoche. Amma dubbiin xumurameeree mucattiin eessa jirti? Wanni isin gargaaru jira. Waraana wal dhabe jidduutti waa'ee mucattiitiif harabdichaa jidduutti waa'ee feemasootaa jidduutti wanni akkanaa gaafa galu namni hedduu lubbuu namaa caalaa mana ittiin ifatullee faasaya. Ani zamana kana immoo nama jaannata rabbii barbaadu girrigirrilee akkuma isinuu argaa jirtan keessan seenu akka mana murtii federaalaa tokkotti wanni isin gargaaru jira moo fixxan mucattiin eessa jirti? Hin goolabna. Mucattii amma dubbii xumura goonee Oromolleen balaa buuftetaniin gartee yaa'ii waliin godhaataniin turre mucattii amma qeerroo bira ergine jedhe qeerroo jiddaan jiru san. Anaaf muzammil immoo mucattii mushawwara araba harkaa qarshii riyaala 7,000 kafallee baafne. Birrii eenyu kafale? Birrii awwala bintal islaamtu ergee birrii 5,000 immoo birrii 7,000 araba harkaa mucaa Oromoo fuusiifnee amma mushawwara kenne 7,000 kafallee. Amma mucattiin qeerroo bira geettere? Amma mushawwara irra jirti ka jiddaa fi abawannoo walirraa xiqqoo fagoodhanii beektan mallee taftiisha jira waan ta'e karaa eeggataa fa'aa deema. Geette fingeennee dawwalee gaafanne garuu amma geette danda'e. Raanii har'a jiddaan amma karallee cufaadha ka amma yaaboo hajjii kanaaf jiddaan galuun hin ulfaatu? Karaan hedduu ulfaata amma akkasitti ka mushawwarri sa'aatii beekamiiree jirri sa'aatii beekanillee waan ta'eef akkasitti eeggataniitu maaniin yoo wannoodhaan malee baay'ee ulfaatama. Amma karaa deemaa jirti. Amma mucattiin karaa deemaa jirti waa tokko barbaannaas lee. Muzammil namicha san dalagaa waa wajjin qabuuf riyaala 7,000 narraa qaba namichi sun aarii walitti qabaa jedhe akkamitti sibiila okee jennaan akkamitti namichi kun isin dhoorgate jennaan duraa aarii narraa qabaa waan ani muudii biraa irra qabataa jiru see jedhe jecha inni 7,000 inni narraa qaba jedhe san waan nu 7,000 hawaalaa Oromoo tana 7,000 yoon kafalin hin baafnu jenneeni maafiyaa 7,000 jedhanii nurra moggaatanii Oromoon guutuun 7,000 kun jala guutaadhaan koomanti jala. Makaballeessi aarsaa nuti lubbuu itti kafallee hirriba guyyaa lama itti dhabneetiin mucattii tana achi keessaa baafne garuu galata takka maletti Oromoon tokkoffaa maqaa nu balleessite lammaffaa irratti immoo miidhama kennallee namni nu arge hin jiru hin baddalamne akka nama mana murtii federaalaa tokkotti atillee waan kana dhagaye ilaale jechumaaf yoo kana boodallee fi rakkoon biraa kan dhalatu taate akka walirraa fagaannu nu godhani. Amma kana akkamitti ilaalla iyyanni keessanillee nu bira ga'ee amma isin feemasoota wal dhabdan hiree asirratti. Feemasoota wal dhabne. Eenyu fa'aa wal dhabdan? Maakii fi haadhafaadhati. Okay. Maakii fi haadhafaadhati. Bakka amma akkana goona ka mucattii rabbi nagayaan bakka deemtuuf haa geessu yeroo mucattiin bakka deemtuuf geessee birrii aga kafalame aga isinitti dabaltan tafaaxeen binti islaam kafalte 5,000 saniin geessimo waan biraa isinillee dabaltanii aarsaa hirriba dhabdanii fi namichi sunuyyuu birrii caalaa namummatu caalaa isin amanee geessee yoo mucattiin bakka deemtuuf kana geette akkasitti hawaasa kennaaf rabbiin qabanne feemasoonni warri hanna maqaa isinii moggaasee akka dhiifama isin gaafatanii araramtan goona akkasi wayyureera mucattiin bakka geettu. Akkasittillee rakkoon qabu
nuti feemasoota wajjillee araaraa fi waan akkasillee hin barbaannu. Yaaduma wal faallaa ta'ee mucattii mana keenyatti dhuftee laayivii irratti ijaan arguu qabnaa mana keenyatti mushawwara erguu fi qabnarra wal lolle amma. Nu arrabsiisaa turanii maafiyaa nu baasanii erga geessan booda nullee immoo mucattii tana erga isin akkana jettan nu haasaa barbaachisu nu kafallee araba harkaa'in fuunaa garuu immoo isin giddiin fudhannaa jedhanii shurtaa qabsiifna jedhanii safaara dawwalanii raqama keenya itti kennanii nu qabsiisuudhaaf warra safaaraa wajjin haga ammaatitti barbaadamaa jira nama achi jara keessa nama naa dawwalee naa hima jira haga ammaatitti informeeshina kenna barbaadaa jiran. Yaalii akkasii san hunda nurra gooyisaa turan feemasoonni kunniin mana jaraatitti wanni akkanaa kun nurra geggeeffame fidanii achirratti garee maafiyaa kanallee nu baasanii mushawwara dhiisaa hin kadhatinaa muzammilii fi usmee kana boodatti mootummaan fuuna giddii jarallee gurra qabnee mujattillee baafna jedhan baafadhaamee isin dhiiraa jenneeni keessaa baana naa muzammil teennee ilaallee iyyanii humaa dadhabanii safaarallee humaa dadhabdee wayitii jette mana cufatanii rabbitti kenninee jirraa isin mucattii warri ganda isii muzammilii fi usmee gaafadha yoo isin duute kuma jararraa nyaadhaa jedhanii dadhabanii bayan akkana jarri dadhabanii jennaan mucattii finnee itti agarsiifnee laayivii irratti nama godhaafi jennee qeerroon fa'aa isinirraa fuudhuu hin danda'a jedhanii qeerroo fa'aatti karaa jaarsummaatiin jaarsolee irraan itti kennina jechuudha amaana. Bakka isin bareeda gootanii lubbuu namaatti dursaa mucattiin bakka deemtuuf nagayaan haa geettu. Haasawni warra tiktookii asumarratti hafa malee wanni namni nama biyya biraa taa'ee su'uuditti wanni isaan isin godhuu danda'anillee hin jiru jechaa fi gocha namaa hin laalina. Miskiintitti mana madaamii badde isin bakka deemtuuf gaya rabbiif jecha namni obboleettii qabu haadha qabu dubartiirra dhalate dubartitti garaan jabaatu warri koomentii waan fedhe haa jiru namni shayxaana ta'etuma walitti nama wasaawwaseetiin akka namni miidhamu nama godha mucattii bakkaan gaya abbaan waan fedhe haa jedhu ilmi namaa shayxaana jiini kunillee amma zulhijjaadha ji'a keessa miskiina gargaaran malee ji'a keessa miskiina zallamanii miti. Su'uudii san keessa mootu majhuulli yoo rabbuma sodaateetiin nama gargaare malee yoo waa balleessallee garri ittirraa kafalatan hin jiru baay'ee ulfaata waan akka keessanii kotte duudaa kan amma jarri yaalumaa fi waan biyya sanii wallaala lafa wallaala amala su'uudii ijoollee baadhan dhayxee wallaala malee warri biyyaatu akkasumara majhuula hin daffaru. So isin amma maal gootan beeytanii jecha warra tiktookii irra laalina namni mana madaamii keessa taa'ee kaayiroo taa'ee biyyoota garaagaraa biyya keessa taa'ee waan fedhe haa ta'uu danda'a rakkoo keessa jiru mootu abbama keessa jiruuf ifa isin obboleettii teessanii akkuma dura dhaabattan jechi nama hamila isin hin tuqini rabbiif jecha bira dhaabadha bakki isin deemtuuf saniif gaya saniin gaya mucattiin viidiyoo hojjattee nagaan gayaa jettee yookaan galsima nama isinitti tolee fida. Qeerroo birallee akka geette yookiin kama qeerroo akka jaartii isaa hawwii doktor hawwii fa'aan jiranii achuma irratti jara biratti yoo argan wanni amma jedhan kun hundi gaafni isin mooyattan wanti amma jedhan kun hundi gaafa dhugaan keessan ifa ba'u yoo mucattiin bakka deemtuuf san geette dhugaan ofiinuu baatti gaafasi hunda caalaa jechaa fi nama walitti qabatanii waa waliin jechuu caalaa qubna garanyaa maannoo eenyu sababa ta'ee waan jedhamu yoo mucattiin bakka geette namarra leo dhabdeellee rabbirraa argattan isinii galee mucattii bakka isin deemtuuf gaya usmee kiyyashi. Tolee usmee. Galatoomi rakkoon qabu nu mucattii. Warra koomentii jalatti waa bareeduuf warra viidiyoo garaagaraa hojjetu ilaalina. Isin mucattii bakka deemtuuf gaa mucattii an arge viidiyoo mummurame arge daa'ima xiqqoo wayiiti baay'ee garaa nama nyaatti. Wallahi Ashi ilmoo ganaa lafaa ol guddattu sagaleen kee hin jiru doktor sagaleen kee baay'ee laafadha akka waan nama sodaattee girigiri kana sodaattee kan laafte aboo silkii kiyya kanarra koo qaba noo halkanii guyyaa ittiin iyyaami laayivii saniif malee wannoo miti waan siin jedhe laal mucattii nu dhugaa dubbachuuf mucattii garaa nu nyaate malee akka xiiqii warra tokkokkii kanaatiif sii galee waan barbaannellee gochuu dandeenya garuu intala shamaraati nuti waa takka illee irraan ga'uun barbaanne durallee ummata tokkokkii kanatti xiiqii keessa nu galchee erga jarri hin qabsiifna mootummaan fudhanna jedhan booda mee fudhaa hima laallayyuu jennee jidduu kanatti qisaasamni agasanii dhufe malee wanti kun yoo naqaata bakka ga'ayyuu garuu immoo ammallee haga galgalaatitti mucattiin bakka hin geettii laayibirran dhuftii dhugaa jirtullee dubbatti mucattii tana keessanuuyyuu nuti wayittii isiin dhukkubsattee jetteeyyuu ibin attan namichaan mana yaalallee yoo isii barbaachise geessi jenneeni waa hundaa gooyisaa fi turree namicha kadhannee
waan nu godhaafi turre siinuu galata hin dubbatte chugaa hamiidiyaa kana dhufte hin jette sii galee. Nuti immoo ilmoo namaa takka fuunee akkuma barbaannetti taphachuu barbaannetti miti obboleettii teenna fuunee waan dhugaa harkaa qabnuufin Oromoo kana durallee afaan hin baanee dubbanne. Sii galee nuu obsaa namichi kun nun dinne baasuu hin barbaanna mallaqa barbaade arabni mushawarri kun mallaqa dabalatuu barbaade malee mucattii hin baasu hin jenne jidduma kanatti immoo Oromoon usmee fi muzammiltu nu hatu edettee wal faamuu dadhabne kanuma malee rakkoon biraan jiru. Mucattilleen bakka ni geetti namuma bilchaataa dhabne nama achi keessa jiru san keessa guutuun isaa wal shakareetu wal gahee akka malee nu godhaa bulee halkanii guyyaa. Kanatti daawwalatu qabdanii barjaa waan akkanaa kana. Ijaazaa bu'e. Maal situ miidiyaa irraa bade situ miidiyaa irraa bade malee silaati manni murtii guddichi olaanaan si as dhufaami bakka tokko sun dhufee wala. Bakka usmee kiyya waan asitti dhaamama maali beeyta jecha namaa hin laalina ishii walla kama dhugaa rabbi jecha namaa hin laalina allafa fi shafraanii allee naqa addaan fagaattuun beekaa raaniyaaf jiddallee akka addaan fagaattuun beekaa yeroollee nama hammaatadha akka qimamii madam koomentii jala barreessaa jirtu kanaa miti jira kenna wallaahi lafti tokkoffaan sahaaraadha manxiqaanuu garagaraa isinii galee raaniyaan tuni seensa kamitirraa achi manxiqaa xaa'ibseen jara kenna. Bishaan akkuma gaara kamis ol baatee magaalaa kamisii gabbaate xiqqoma deemtee itti dhufta. Bishaa fi raaniyaa jidduu saharaa guddaa guyyaa tokko deemsisu jira. Saharaa baay'ee guddaa jira. Achirraa raaniyaa seenta. Raaniyaa irraan xaa'ifiin dhayxa. Xaa'ifirraa makkaan dhayxa. Makkarraa jiddaan dhayxa. Manxiqaa jechuun godina akka argitee ኦሮሚያ ጀቱ አማራ ክልል ነው ራሱን የቻለ ክልል ነው ሲኒጋሌ ውዶቼ ወደ ቀጨራ ሱኡዲ እንday ነው ግን ዳይጣኔ ሌላ ፈስርት ህምበይ ነው ጀቹ ሲኒጋሌ ምቲ ክልል ብራት ያማ ቢሻን ክልል ብራት ጣ ራኒያ ትሪሞቱ ጣይብ እንጀል ጅርቲ ክልል ብራት የችራ መካ አችራ ጅዳ መካ ጅዳ ወልቲ ከሩዳ ጋሩ ሴንሰብ ያጋ ጅዳ ገቱ ትለፍተ ዳኒ ቱራ ወሪ ሙሻወራ ሞቱ ሰሃራ ከዘ ምምልቃ ደማ Rabbi nagaan hageetu mucattii du'aayii godha warri mucattiin daa'imattiin sun akka nagaan bakka geettu barbaadan bakka 5,000 abbaan irraa kafalee isaan rabbi jazaa keessan isinii haa deebi'u gaafa mucattiin bakka geette har'a geette boru geette isin sagalee mucattii uummata biraan gaya kaza batarra fee yoo rakkoon jiraate mootuu nama rakkoo qabu isinirraa itti dubbanna usmee kiyya ishee ammatti kanuma ka. Aye, rakkoon